and gentlemen, welcome back to Ako English with Armic. I'm Ako. Kabiyamtoota daawwattoota chaanalii Akoodha Beegar chaanalii kenna nagaan dhuftan grammar part 3 wajjin. Torbaan lamaan dabre keessatti grammar part 1 fi part 2 barannee jira jechuudha. Hadda immoo grammar part 3 barannaa jechuudha. Osoo gara sagantaa kiyyaatti seenuun dura waan isin yaadachiisuu barbaadu chaanalii keenya subscribe, like, share gochuun dagatinaa, especially namoonni haarawaa taatan chaanalii kanaaf jechuudha. Yeroo subscribe tuttan mallattoowwan sadii kun isinii baha jechuudha. Mallattoowwan sadii kana keessaa kam tuttanii kan jalqabaa bifa gurraacha kan tuttan jechuudha. Zeen yeroo hundayyuu viidiyoo kiyya isin bira gaha jechuudha. Kana isin yaadachiisuu barbaada jechuudha. Kallattii maan gara barumsa kiyyaa isin dabarsa. Now let's get started. Our today's grammar class is about verb. Barumsi keenya kanadhaa waa'ee verbiiti. What is verb? Verb jechuun maal Ingiliffa keessatti? Grammar keessatti verb jechuun it is action. Gocha jechuun. Verb jechuun gocha jechuun. Gocha jechuun. Ingiliffa keessatti verbiin gocha. Gocha immoo Ingiliffa keessatti baay'ee barbaachisaa jechuudha. So let's see the definitions of the verb. What is verb? Verb jechuun maal? Verb is a word which describes the action. Which describes what? Which describes the action in a sentence is called what? A verb. Hima keenya keessatti wanti gocha raawwatu tokko verbii ta'a jechuudha. As we know, there are many different verbs are there in English language. Ingiliffa keessatti verbii baay'eetu jira. It's around 10 gara baay'ee jira jechuudha. Fakkeenya, here is a verb is divided into two parts. Okay, verbiin bakka lamatti qoodama jechuudha. Innis maal dhabe? Main verbii fi auxiliary verbs. Verbii beekamaa yookaan immoo main verb, base verb kan jedhamu jechuudha. Main verbii fi maayidha auxiliary verb jechuudha. Auxiliary verb maqaa biraallee qaba. We can say helping verb jechuudha. All right, it is another names for auxiliary verbs. Maqaan biraa isaa helping verb jedhama jechuudha. Akkasumas main verbiin inni mataa isaa deebi'ee bakka lama qoodama. Transitive verb and intransitive verb jedhamanii bakka lama qoodaman jechuudha. Transitive verb maali? And transitive verb maali? Adverbii keessatti hin barnaa jechuudha. Here is auxiliary verb is divided also different parts. Akkasumas immoo auxiliary verbiin bakka garagaraatti qoodama. Innis primary auxiliary verbs and also model auxiliary verbs jedhamanii partii garagaraa qoodama jechuudha. Not only this one, kana qofaa miti. Akkasumas regular verbs jedhamanii kan beekaman jiran. Regular verbs and also irregular verbs and also state verbs kan jedhaman baay'ee jira jechuudha. Walumaa galatti kaayyoon keenya kanadhaa verbii teessii yookaan immoo giraamerii keessatti barachuudha malee kanneen baratu miti. Kanallee tooppikii mataa fi qabaa hin baranna jechuudha. Hadhaaf kan barannu gabaabsinee osoo teessii keessaan baanii maal baranna? Verbii baranna jechuudha. Kanaaf verbiin akkuma isin jedhe action jechuudha. Hiikaa biraan qabu jechuudha. Now here is an example. Mee example kana ilaallu. She runs every day. She runs what? Every day. Hima kana keessatti verbiin keenya maali? Let's analyze these words. Hima kana mee addaan hayaamnu. She maaliidha? Subject. Runs keenya maaliidha? It is verb. And every day is what? It is adverbs of frequency or time indicators in nature. Hima kana keessatti kan gocha raawwate maaliidha? She runs every day. Kana jechuun maal jechuudha? Isiin yeroo hunda ni fiigdi jechuudha. Fiigichi sun maal jechuudha? Gocha jechuudha. Gochi raawwatte maal jedhamsi? She runs. What does she do? Maal ta'a? Isin maal ta'edee? Hin fiigdi jechuudha. Kanaaf hima kana keessatti verbiin baay'ee barbaachisaa jechuudha. Look now here guys. What is in beeku qabdan? A verb can be a sentence by itself. Ingiliffa keessatti, graamarii keessatti verbiin mataa isaa dhaabatee osoo himatti hin ijaarin verbiin qofti hima ta'uu yookaan immoo hima guutuu dabarsuu danda'a. Fakkeenyaaf, look, stop. Yoo stop sin jedhe dhaabi jedhe jechuudha. Dhaabi jechuun hima guutuu jechuudha. Stop without subject, without object, without another sentence. Osoo subjectiin qabate jechuudha. You stop jechuudha dhiisee stop osoo jedhe hima guutuu dabarsa jechuudha. Dhaabi jechuudha. Or you can say sing, sirb, sing. Or you can say drive, off. Kana jechuun maal jechuudha? Verbiin keenya hima guutuu yookaan immoo verbii mataa isaa hima guutuu dabarsuu hin danda'a jechuudha. Some scholars say that
beektonni garii maa jedhan beektanii yookaan immoo kitaabni garii maa jedhan beektanii a verb is a king in a language or in a grammar sentence. Ingiliffa keessatti verbiin akka kingitti yookaan immoo akka mootummaatti ilaalamu jechuun hiikaa yookaan immoo faayidaan isaa baay'ee jechuudha. Kana jechuun wanti biraa hima guutuu dabarsuu hin danda'u yoo verbii ta'e malee. Fakkeenyaaf sabeetiin kee yoo ammoo isheen hima guutuu dabarsuu hin danda'u. Ishee yoo jiraatee verbii yoo jiraatee hima guutuu hin danda'u. Kana jechuun verbiin kingii yookaan immoo akka ijootti ilaalama jechuudha. Kana hagoo isin beektanii jechuudha. Okay, now let's see this example. Make example yookaan immoo verbii baay'ee jiran haala lume verbii. Go. Verbi. Drink, dhugu, verbi. Sleep, rafu, verbi. Buy, bitu, verbi. Speak, hasawu, verbi. Wash, kachu, verbi. And also cut and etc. Qabu, verbi. Ingiliffa keessatti percent 80 ol Ingiliffi verbiidhaan guutame jechuudha. Kana qofaa miti kan akka example isinii kenna jechuudha. Kanaafiyyuu verbiin Ingiliffa keessatti baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. This kinds of words are what? Verbs. Ingiliffa keessatti verboonni akkanaa baay'ee jiran jechuudha walumaa galatti. Ani kan example isinii kenna malee kan akka kana fakkaatan baay'ee jiran jechuudha. Ibsuu hin dandeenyu, xumuruu hin dandeenyu guyyaa tokkotti jechuudha. Walumaa galatti barumsi kenna kan verbii hadhaa kana fakkaata. Yeroo ta'an sagantaa yookaan ammoo mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti isin jechaa garuu ammoo wanni yeroo hunda isin yaadachiifnu barumsa keenya isin dura yookaan immoo viidiyoo isin isin dura isin gadhiifnu hundarratti iyyuu koomentii nu kennaa ammallee koomentii nu kennaa yaada keessa nu kennaa koomentii nu godhaa yoo koomentii nu godhin nu barreessa wanti sirreessan tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf haga indeetan barumsa isin kennu hundarratti koomentii godhaa like share godhaa. Okay, this is all what I have for today. Thank you very much for your watching my video. Just have a nice time.